السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتاني وردفتوت فيسبوك أكسما ميديا هندا نجين نجيك كبجا في جاللا إسنها قبوها الروان توكو قبدي دفع النسمة لو جتاني إما هدم توتا سود الربيع رتي يادا قبابا توكو وانا تفكاتي إبسكو دافيا لي يروه الدوين مني وبريف ما بريسي تسيهن دبسو سانو مفسقالي هي دبان جديتي wanni an dubbachuu barbaade namoonni hedduu sagalee taa'aa jirtanii namni hangammaa sagalee taa'aa jirtanii galatoomaa kan haftanillee akkanumatti itti fuufa qaamni dhimmi ilaallatu ammoo sagalee hawaasaa dhagahaatii gaafii isaan gaafatan deebisaa kennaa fi hidhamtoonni kun akka tantaman gara biyyaa isaaniitti deebanii haala mijeessaa fi irratti hojjedhaa yeroo gabaabduu keessatti as keessa akka galan godhaa isiniin jedha. Kan biraa ammoo yaada dogongoraa tokko waan natti fakkaate kan namni yeroo hedduu haasaa jiru dubbachuu fedheeti. Yeroo hedduu maal jedhanii nuti balleessaa takka hin qabnu badiin kennoo jiraate qabamuu qofaa jedhan. Dhugaadha balleessaa yakka dalagan hin qabanii garuu yakka daangaa biyya tokkoo cabsinee seera ala biyya namaa tokko seenu badiidha sun. Ana akka kiyyatti jecha dogongorri sun kana biyyi kuni waggaa 10 waggaa 15 ol yeroo dheeraa ol nu dandeettee jirti. Kana dura karaa seeraati waggaa 10 dura bara mootummaa Mallasii keessa akka karaa seeraatiin warra dhiiraas warra dubartiis karaa waraqaa baafatee dhufu waraqaa hayyamaa kennaa turanii erga sanirraa bara 2015 bara 2005 jecha akka biyya keenyatti karaan sun ni cufame. Achi asii bara abiyyi keessas yeroo takkaaf 2018 baatii muraasaaf karaan seeraa gadhiifamee ture shamarran qofaa fi ji'a jaha booda ni dhaabbate. Ammas bara kana bifa haarawaanii daldalli shamarranii itti fufee jira jechuu kanas kan dhiiraa hin eegalamne hagammaatti erga waggaa 10 akkanaati kan dhiiraa hin jiru jecha. Sun akkuma jirtu ta'e ammoo warri yeroo hedduu karaa seeraan alaa kana baay'inaan miidhamullee dhiira asittillee yoo dhufanii bishaan sanirra ce'anii gammoojjii kanarra ce'anii rakkina kan hunda dabarsanii dhufanii asittillee kan yeroo gabaabduu keessatti qabamuu fi kan dararaa guddaa argullee dhiira jechaadha. Maaliifuu dubartiin mana keessa hojjettuuf baay'ee carraa akkasii daftee qabamullee hin qabdu haga tokko carraa ni qabdi. Kan sirriitti miidhamuu fi miidhaan guddaa irra gahu ijoollee dhiiraatii jecha. Kanarratti biyya namaa namni yeroo bara dheengaddaa waggaa 2 akkas hidhaman sanii namni sagalee hin taaneef namni beekamtii qabu hattaan kanii saba biraallee akkuma biyya Itoophiyaa sanitti namni beekamtii qabu namni hidhamtoota Saudi Arabiyaati sagalee hin taane hin jira jedhee hin yaadoni nama hedduutu sagalee taafii turanii akkasuma sagalee san irratti dhibeen koronaan ture rakkina hedduutu ture miidhaa diinagdee hedduutu jira rakkoo cinqii biyya keenya waa'ee siyaasaatiin wal qabatee waa hedduutu ture jecha sababa san irratti hidhamtoonni waggaa tokko ji'a 5 waggaa 2 baay'ee tokko azaaba addunyaa guutumaan guututti dhandhamanii manidhaa san keessaa bahan jecha kanarraan dabalatee hidhamtoonni lakkoofsaan hedduu 100 hedduu ta'an jecha san irratti hattaan lammiin biyya biraa mootummaan biyya addunyaa hundi iyyanii boochisanii waggaa 2 san keessatti uummanni sun gara biyya isaanii deebi'e jecha. Wayita mootummaan akkasitti iyyee uummanni illee sagalee ta'ee fi biyya deebisanii namoota osoo biyyatti hin galini osoo achiyyuu hin taa'in ofirra deebi'ee finfinneen dhufillee jira. Harka muraasa jecha akka biyyatti hafas jira akka dhufillee jira hedduu ammoo isuma haarawa osuma hidhaa san argu osuma gubaa san argu osuma akka isaaniif sagalee tahaa jiran akka isaaniif boo'ichaa kanatti jiran osuma argu bifa haarawaanii namni biyyarraa dhufaa jecha. Ammas namni biyyarraa dhufu kun akkuma nama odeeffannoo hin qabne ijoolleen xixiqqoon karaarraan deemanii dhufanii sanarratti ammoo gahee kan taphachuutti jiru ijoollee biyyarraa bahan kanatti shamarran jedhan akka hiyyatti asumarraan dhaamsa shamarran biyya Dubaayis Kuweetis biyyuma arabuma taa'ee biyya garaagaraa jiraataniif dhaamsa tokko qaba. Namoota dhufan kana namni sappoortii godhu malee akkanaan ka'ee hin dhufu namni qarqaaru malee jechaadha. Kanarratti yeroo hedduu shoora guddaa kan taphataa jiru ijoollee shamarraniiti. Yeroo obboleessi kan kee biyyaa bahaa biyya Suudii deemee hojjechuu barbaada siin jedhu akka karaan seeraa hin jirre jalqabumatti himi. Achirraa kan darbe isaan hin dhagayanii akka nagenne hin hubadha garuu wanta sirra jiru tokko dirqama kan ofirraa bahee jecha obboleessa kan keetii garaas nyaata dhugaadha yoo osoo ati itti himtu osoo ati itti iyyitu kan didee dhufu ta'e haa dhufu garuu ati ofii kan keetii rakkinni jiru waan akka hojjetamu biyya kana yoo dhufan maal akka hojjetan
amma namni tokko hojii biyya kanaa namatti himuun saalfata san saalfachuu hin barbaachisu rakkina kanatu nama saalfachiisa malee waan hojjetan tokko namatti himuun nama saalfachiisan jedhan akka kiyyaatitti rakkinni jiruu fi maal akka hojjetan hubachiisa ijoollee biyyarraa dhufan kana jecha ammallee akka namni yeroo as dhufe dararamu akka namni yeroo as dhufe cinqamu waan sirraa eegamu hunda waan itti himamuu qabu hunda rakkoo biyya arabaa kana itti himi dursa osoo inni biyyarraa hin baafne kanachi irraaf yoo inni didee biyyarraa bahe wanta asitti baastee riyaala kuma hedduu ergituuf sanarra birrii biyyaa xiqqollee haa taatu qarqaarii akka inni biyya san keessatti gadi dhaabata kan waa wayii hojjetetu sanirra waan isa qarqaaru wayii godhiif jecha booda iyyuu rakkattee iyyitee boochee kan godhuun kan kee hin oolle osuma inni biyya jiru waan xiqqoo waan inni itti hojjetu takka kenniif jecha. Maaliifuu isin nama obboleetti abdatee achi bishaanitti deema jecha obboleessi kun yeroo biyyarraa bahu kan obboleetti qabu jecha harka hedduun injira namni hedduu kan illee beeku waan baratama jecha nama abdateetiin biyyarraa baha namni tokko yoo itti himte hin dhagahu dhugaadha hin beeka garuu waan sirraa eegamu haga beektu takka haga argitu takka itti himi jecha osoo hin dhussin osoo hin qaanihin maal akka hojjetan rakkoo akkamitti akka nama mudatu daangaa kanatti maaltu akka nama mul'atu itti himuun barbaachisaadha jecha. Kan itti aanu immoo sagalee hidhamtoota Saudi Arabiyaati ta'uuf mootummaa Saudi Arabiyaa illee tuquu hin barbaachisu mootummaa Itoophiyaa illee tuquu hin barbaachisu mootummaan Saudi Arabiyaa waan nutti balleesse takka hin qabu yoo rahmata nuuf oole malee miidhaa nurra geesse takka illee hin qabu ana biratti maaliif jennaani namni biyya ofiitittuu hin kabajamne namni biyya ofiitittuu mirga hin qabne biyya namaa dhaqee mirga argadhaa biyya namaa dhaqeetiin kabajama jedheetiin yaaduun durumayyuu dogongoraa jedhan akka kiyyatti. Kanarraan ammoo mootummaan kun waggaa lamaan kana hidhamtoota miliyoona kana haadararamullee haarakatullee hacinqatullee bishaan litira takkaallee taatu baasii ofiirraa qabeenya ofiirraa baaseetiin isaaniif kennaa ture jecha hidhamtoota mana hidhaa kumaatamaa kana jecha ifaa waa hedduu jira bishaantu jira qilleensatu jira kun hundi baasii mootummaa Saudi Arabiyaati jecha kanarratti dabalatee ammoo lammiin biyya tokko gaafa akkanatti namni raasaa dhufee isaan rakkisu ni dallana ka biyya keenya fakkeenya masareen takka yoo mana kan keesseente teettee ilaaltu dhoofte ofirraa gabbaafte malee jecha ilma namaati miti yeroo bineensi mana keesseen iyyuu dhoofte ofirraa gabbaafte isaan illee biyya ofii eeguudhaaf daangaa ofii kabachiisuudhaaf tarkaanfii seeraa fudhatanii jecha tarkaanfii seeraa isaan fudhatanii qabaniiti mana hidhaan ni geessanii namni gaafa si qabasi akkasi hillee kan atummaan sammuu kan kee keessatti beeki jecha biyya kan kee keessattuu maal akka taatu mirga akkamii akka argaa turte maaltu akkasirra gahaa ture beekteetiin argitee dadhabdeefa siyaasaaniyyuu miidhamee biyyaa bahullee jiraachuu danda'a. Waa hedduu yoo ofiillee hin argine argaa guddatte biyya namaa dhufte jecha. Kanarratti ammoo biyya namaa mirga kiyyanaa eeguu diddee ana homaa hin balleessinee jedhanii ilaalchi akkasii sun hafuu qaba jecha guutumaan guutuutti. Inni biyyarraa dhufullee badiin kiyya hoomata akka hin jiru jedheetiin biyyarraa deema. Biyya namaa seeraan ala deemuun dogongora. Daangaa nama cabsanii biyya namaa seenuun jecha. Biyya abbaa qabdu tokko karaa seeraa osoo jiru karaa hannaatiin seente gaafa jette eenyullee siin dhiisu biyya kana keessa rakkoo adda addaa gochuu jiran jecha lammiin kenna haa Oromoo illee ta'uu baatu namni hedduun yakka garaagaraa dalagaa waan biyya kanatti hin eeyyamamne waan akka haraqee waan akka farshoo kana baasanii hangam akka keessatti gurguranii takka geessaa jiran jecha egereen biyya kana akkam akka ta'u dhaloonni biyya kana wanta kana baratee booda itti fayyadamuu danda'a maal takka ta'u isaan xiinxallanii miidhaa garaagaraa uummata kanarra geessanii akka uummanni keenya biyya kana keessa jibbamu akka uummanni keenya biyya kana keessa hiree dalagaa hin arganne isaan taasisaa jecha miidhaa namarra geessa wanni isaan hojjetan kun. Kanaaf yoo danda'ame sagalee bifa nagahaatiin bifa mootummaa Saa'udiillee hin tunne mootummaa Itoophiyaallee haga danda'ame hidhamtoota waggaa lamaa sanii waan danda'u godhee galche jecha achirraa osoo inni san galchuu osoo inni san galcheeyyuu hin xumuriin lakkoofsa hedduudhaan yoo uummanni keenya akka chaansiin jiru bishaanumatti deemu chaansiin jiru Saa'udii miilaan deemu qofa akka waan ta'e ilaalee yeroo namni karaa hedduun kun biyyaa bahu mootummaa irratti illee dhiibbaa fida jechaadha. Kan biyyaatitti illee dhiibbaa fida, kan biyya kanaatitti illee dhiibbaa fida. Bifa nagahaatiin bifa seera kamuu mirga nama kamiitu hin sarbine mirga keenya haa gaafannu hidhamtoota keenya rabbiin as keessaa haa baasu sagalee tahaa fi akkasuma haga tokko seerri imbaasii Saa'udii illee Riyaad illee fooyya'ee jira erga obbo Leencoo baatii dhufee jecha.
kanaaf isaan sagalee uummata kanaa ni dhagaan jedhee abdadhaa gadandeenye sagalee haa taanu rabbiin as keessa haa baasuu fi ka biyya kana booda biyya kana dhuftan ammoo ofuma keessanirra lubbuu teessanirra murteessaa deema akka lubbuun teessan guyyama biyya kana dhufuuf deemta wayii baatetti akkasitti of herreegaa biyya namaa seeraan ala hin deemina rakkina jiru hundaayyuu biyyi ofii yoo itti rakkattillee yoo itti duutellee jeennata jecha biyyi ofii. Wanti biyya namaa keessatti argata yoo jiraate hojjattee cabdee tuffatamtee xiqqaattee miidhamtee salphattee argachuu qofa jecha garuu biyya kan keetitti yoo qooqallee bultee akka waan nyaattee bulteetitti lakkaa'ama jecha kanuma isiniin jedha waan natti fakkaate dubbadhee dogongora jiruuf afoo naanillah.